bar jibbaa yoo dhufte jibbaa sii galtee tanuma qiyaasaatiin koottaa jibbaa ta qiyaasaa sii galtee yoo waa ibsu barbaaddanis akka namarraa fakkaatu sii galtee dhufanii waa ibsutu barbaachisa malee ummata miskiina sii galtee ummata harargee haleessa sii galtee sii kopheen qabne harargee dhufee darasaa sii galtee halliixaa hunda sibbitanii ummanni harargee akkasitti ummata nama jiraachisaa ture beeka. Ummata biddeena owwaa isinitti kannee diiniin isin ol deebise ummata wallaalaa gad dhufee harargetti diin bartanii isin ol deebise ummanni harargee ummata akkasiiti dhugaa dubbachuudha. Ummanni kun galata qabaa bara. Kanaaf harargeen dhugaa dubbachuudhaaf ummanni ni jira yoo jedhan ummanni ummataa olii ummata harargeeti. Hin sobne beeka. Gama qabsootiinis bakki isin qabsoo irraa baraa turtan bar harargeedhaa beeka. Ummata harargeeti abbootii teenya gootota harargee irraa ulamaa'in illee akkasuma dhuftanii halliixaa qabatanii miila qullaa dhuftanii bara qoreen isin diddiraa dhuftan dhugaa dubbachuudhaaf bakki itti diin bartan bakki itti sii galtee biddeena owwaa nyaattanii jumaa keenya afaan kaayyattanii itti diin bartanii ol deebitan lafa harargeeti. Har'a garuu ol deebitee waan biraa jetta. Kuni qaanyiidha safuudha kun sii galtee nama safuu beekuuf safuudha. Qaanyiidha sii galtee. Kanaaf abboleeyyan abbaan fadhe sii galtee olutaalee gatutaalus jumaan keenya nutiif dhahaba lubbuu teenyarra qaaliidha. Ammoo ijoolleen harargee wanni isin beekuu qabdan yeroo hundaa'u isiniitu nama jala fiiga. Isiniitutu sii galtee nutiitu nama jala fiiga. Nutiitu of hin kabachiifne. Gara laafummaan hedduu nu miitee jirti. Kanaaf of baruun barbaachisaadha jechuudha. Of baruun barbaachisaa. Nama miinaa osoo hin taane ani si beekuun qaba. Ati na beekuu qabda. Wal beekuu qabna. Yookaan sii galtee akkuma gowwaa kana nu laalan. Akkuma sii galtee uummata wallaalaa nu laalan. Ammoo harargeen sii galtee ummata awleeti. Warra qabsoo irraa bartee bara. Jaarraa abbaa gadaa bara qabsoo tana sii galtee utubeetiti ummata keenya koolii kana itti geessee beeka qabsoo dhugaa dubbachuudha. Warra qabsoodhaan hangafaati dhugaa dubbachuuf. Ulamaayiidhaan bar qixa harargeen ulamaayii qabdu. Tokko sii galtee ulamaayiin qabu. Bar namni akkanuma ka'ee lafaa bar sii galtee maqaa harkachuudhaaf doktor maarree profeesar maarree maali boo baleesoo profeesaraaf doktora bari yaadu qaba. Doktora jechuun yooni waan takka dubbadhe sii galtee wanni nan dubbadhu tun ummata waliin buufti moo walitti hin buuftu faayidaa qabdu moo faayidaan qabdu doktora akkas profeesara jechuun bara akkasii yaadu profeesara akkasiiti beeku baleesoo. Profeesara sii galtee xiiqii keessa galee kalees waan biraa dubbate arraas maali dubbiin akkana. Profeesara akkanaati, doktora akkanaati. Haleessaas dubbate ummanni mee harargeentu waan nagootu mee natti haafiddu jechuudhaan arrallee sii galtee dubbachuun ummata keenya waliin buusudha. Ummata kanaa guute boo dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni abbaan fadhe beekuu qabu harargeedhaaf jumaan lubbuudha. Harargeedhaaf jumaan daayimandiidha. Harargeedhaaf jimaan keenya jiruu fi jireenya keenya. Akkas obboleeyyan abbaan fadhe sii galtee sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhufee wallisee an akkana jumaan harargee haraamii warri harargee akkanaa to'atte lafa dhiitta malee sii galtee jumaa harargee haraameessuus hin dandeessu. Ummata harargee xiqqeessuus hin dandeessu. Ummata harargee afaan qabuus hin dandeessu. Ummanni kun sii galtee ummata sadarkaa hundaanuu nama hunda dura deeme dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaan dhugaa beeka. Ummanni harargee ofillee faarsuun fadhu. Namallee tuquun feenu. Namallee tuynu ofillee hin faarsinu. Maaliif naan jii? Nama yeroo hunda sii galtee seenaan qabneetu ta'u faarsa. Nama yeroo hunda sii galtee seenaa haatu barbaadu ta'u faarsa. Nama yeroo hunda sii galtee ummata Oromoo kana gurgurachuu barbaadu ta'u faarsa. Of faarsee sii galtee of faarsee bulaadha jechuudha dhugaa dubbachuudha. Kanaaf harargeen ni beekamte jechuudha.
kanaaf obboleeyyan kiyya dhimmi sii galtee jumaa wajji wal qabatee deemaa jiru dhimma sirriitii miti nuti sii galtee waa'ee jumaa sheekota keenyaa jira gamtaa ulamaa'ii harargee jira gamtaan ulamaa'ii harargeetu warra sii galtee ulamaa'ii sadarkaa addunyaati obboleesso tan sii galtee distaansiidhaan suuditti distaansiidhaan doktorummaa harkattee miti ta distaansiidhaan sii galtee wanna gooteemi ulamaa'ii dhugaa warra sii galtee hayyuu Bukhaarii zamanaa Sheekh Ahmad Watar Sheekh Muusaa Su'aalaa sii galtee waraqaa sii galtee distaansiidhaan profeesorummaa fi sii galtee sheekummaa fudhattee Sheekh Muusaa Su'aalaatii fi Sheekh Ahmad Watariin waan isaan ja'an akka malee ilaaloo itti dogongoraa beeke bira hote tana bira hote kanaaf akkas obboleeyyan okay akkasii dubbii tana sii galtee obboleeyyan kiyya ijoolleen Oromoo haalli sii galtee amma deemaa jiru kun hedduu namatti hin tolu akkasuma sii galtee warri tiktok kanarraa taa'us yeroo hundaa'u namni tokko yoo dogongoree namni tokko yoo dogongora dubbate haatan sii galtee buufaa keessan buufaa dho'itan jechuudha namni bar nama isaa sii galtee dogongora waa taate nama harargee yoo ta'e harargee nama fakkeenyaaf waan takka waan qabdu jiru uummata harargee kanarra yoo namni harargee tokko ka'ee dogongora uume namni dura gabbee irratti dogongora san aboo ati dogongoratti jee irratti qaqabsaa eenyu nu beektani ijoollee harargeeti uummata dhugaatii beeka aboo wanni ati jettu tun dogongoraa jaanii ijoolleen teenya nama san sii galtee kadura irra duulu nuti amma fakkeenyaaf warra naannoo biraa olaalle yoo namni tokko dogongore namuma dogongore san deeggartan rakkoon teessan tanaa beeka akka Oromootis tana waanuma ganda kee taateef waanuma godina kee taate jecha nama sii galtee Oromoo tana addaan qoqqoodu nama sii galtee ilaalcha ummata wali buusu nama gaffidu kana deeggarta cal jettee yoo sheeka ta'e sheekiin akkana je sheekiin dhuga je yoo qabsaa taate qabsaa waan keenya maarre dogongora irra jirtan obboleessa kanaaf jibbaan sii galtee hanqa qabdi abbaan fadheewu harargee yooniin jibba je harargeeniin xiqqeessoo je wallahi xiqqeessuu hin dandeessa harargee wani xiqqeessuu hin dandeenyeef ummanni kun abbaa fadhe dura deemee jira qabsoodhaan sii galtee bakkuma kalee qabsoo irraa baratte sanii bara ulamaa'iidhaan bakkuma kalee isa sii galtee miila qullaa dhuftee ummanni harargee daa si godhee kophee si godhee halliixaa si godhee akka ati barattu si godhee jechuu biddeena si dura kaayanii sii galtee jumaa si cabsanii deem cabsadhu siin jaanii sii galtee cabsattee afaan kaayaa darasummaa sii galtee harargee teessee barachaa turte beeka har'a deebitee kalee akkasitti jumaa si cabsanii ummata si jiraachisee waa si barsiisee ol si erge kana achi teessee jumaan haraamii harargeen tun sii galtee dhabamuu qabdii sheemoyyuu qaanyiidha sirraa bileessu hedduu nama qaanfachiisa tun sii galtee ergama sii galtee akka silaaban namni kun akkaataa itti yaaduu jira beeka amma zamanni sii galtee zamana akka dursanii yaannuu miti zamana sii galtee maallaqa oli qabdee wayyaaneef maallaqa kannitee nama hiisiftuu miti zamanni amma akkasii miti dhugaa dubbachuudha waa'ee jumaa kaaftee jumaan haraam jettee mootummaa kaaftee mootummaa wajjin harka oli qabattee boru sii galtee gireedara fiddee silaa akka keetitti harargee tana gobboo baatee jumaa harargee kana buqqaasuu barbaadda danda'ama si bariitee jirti waraabessa guyyaa ta'eeti si bariitee jirti obboleessa
kanaaf siistamni doofummaa kun hin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf kun siigaltee siistama dulloomaadha. Siistama siigaltee ummata kana irratti karoorfattee irra gabbaatee Harargee tan akkamittiin dhabamsiisaa, Harargee tan akkamitti siigaltee qabeenya jumaa kanaanii uummanni Harargee kun makiinaa 200 faana qaa jiranii bakka hundatti siigaltee dooraala 5,000 dooraala 10,000 zakii Allahu akbar yaadata saara siigaltee warri amma fakkeenyaaf deeggarsa gizee jaan masgiida gizee jaan nama keenya rakkate gizee jaan warri hannu kun siigaltee ijoollee obboleeyyan keenya warra qabeenya jumaatiin guddate warra qabeenya jumaatiin guddate warra jumaadhaan siigaltee addunyaa irratti galee argachaa jiru jechuudha. Yeroo waa fuudhu barbaadan Allahu akbar abaloo kana dooraala 5,000 kan Allahu akbar aboo matoora tokko naa biti maarree tokko naa biti aboo obboleessoo qaanyiidha dhugaa dubbachuudhaaf. Ammoo doofaan siigaltee Harargee ni jira. Doofaa san ham akka ta'e siigaltee if keessaa siigaltee calallee baasuu danda'u qabnaa beeka. Namoota Harargee ta'ee arraan tana dogongora uumamee uummata Harargee balleessuudhaaf uummata Harargee afaan qabuudhaaf yaanni kun yeroo dhufe hagabbee duula godhaa jiru jira jechuudha dhugaa dubbachuuf qabxii sii qabnee jirra atuuf beeyta if beeyta waan ati taate ummanni kun ummanni siigaltee arra ijoolluma Harargee ta'anii Harargee tana keessa beeyta wal dhuubaa jira Harargee tana keessa wal dhuubaa jira ijoolleen Harargee siigaltee of gomaagamuu qabna nama siigaltee dhaloota Harargee ta'ee qabeenyi Oromootii fi Harargeen tun akka wal fixu akka gosaa wal fixu akka siigaltee wal dhabamsiiftu godhuu irratti nama nu keessa taa'ee hojjetu jira jechuudha. Namni kun wanni beeytuun nama siigaltee Oromoon ta'in nama kana maaliin beeyta beeyta? Nama kana wanni beeytuun yeroo qabeenyi Harargee haa baduu jaan warra siigaltee harka dhabu jechuudha. Warra deeggarsa kan ummata Harargee kana balleessinu yeroo jaan ummata nama harka dhabu si beeyne siigaltee. Ammoo qabxii sii qabneetuma arra sii qabneetuma si bira qunnaa beeke. Ammoo wanni ati yaaddu tun sii mijjootu. Harargeen siigaltee silaa Tiraampii miti mootummaan addunyaa tun dhufte juma Harargee nam tokkollee buqaasuu hin danda'u. Abjuudha siigaltee namni hundinii abjuu barni ilaala. Abjuun si dhuftii beeke garuu abjuu tana hojiitti jijjiiruu hin dandeessu. Kanaaf akkas obboleeyyan wanni takka wanni siigaltee dhaamuu barbaadu ummanni Harargee haati Harargee abbootiin Harargee ummata kaleessa isin nyaachisaa ture ummata kaleessa qalliixaa fi miila qullaa itti dhuftanii isin fuudhanii darasummaadhaan isin barsiisanii waa isinii godhanii nafaqaa isinii godhanii ummata siigaltee cittoon fixee hamiila qullaa dhufe kana siigaltee bifaanillee bifa akka baaftan isin godhanii jumaa keenyallee isin qamaasanii isin ol deebisan jechuu beekumsaan isin gama biyya teessanii isin ol deebisan garuu arraan tane jumaa qamaatee quraana rabbii baasaa turte arra ol deebitee jiti jumaan haraamaa jumaallee jettu chaatiin haraamaa chaati moo chaati Aba obboleessoo qaanyiidha. Tana keessaa baanu uummanni kaleessa siigaltee si nyaachisaa ture kun haqa sirraa qabaa beeke. Mooyyee yoo sitti arraaban hin haftu beeke. Dhugaa dubbachuudhaaf achumaan haftaa beeke. Dhugaa uummata haqa sirraa qabu. Uummata kaleessa siigaltee haati Harargee biddeena si gootee marqaa si gootee siigaltee waan ati barbaaddu si gootee haati Harargeetii fi abbootiin teenya akka ati diin islaam kana barattee naannoo teetillee akka jijjiirtu ummata si godhe ummanni kun kabajaa qaba dhugaa dubbachuu